Sami daga dubbi isaanii irraan deemne waan akkasii sanaas an jechu Dr. Milkeessaadhaaf kabajaa guddaa qabnanu obbo Baqqalaafis kabajaa guddaa qabnanu garuu dubbiin isaa naasaan dogoggora nuti qabsoo dhugaa yoo taane nun dura yoo kadhaabannu beeytani qabsaa'aa Oromoo taatee yoo haqarraa dabde abbaa fedheni falmaan jaalattee jibbite akkasii guddanne qabsoo irratti nu fakkeessuudhaaf jecha haa nama jaalataniif jecha warroonni waan akkasii haasaan boonaa sanyii jawwee please maqaa kee jijjiiradhu maka makee baafadhu narrabsi maal goota maqaa jawwee itti dabalta maqaa jawwee ittiin jabalin jawwee jechuun Mandela bara kanaati Martin Luther Kingidha kawaa'ee Oromootiif jecha aarsaa kafale ka har'as qabsoo Oromoon gidduu godhamaa jiru warra qawween lolu lamaan jidduutti gama tokkolleen goru marroonis Oromoodha biyyiinis Oromoodha walitti araaramaa jedhee qabsaa'aa qabsoo geggeessaa jirudha Jawaar Mohammad jechu ati garuu sanyii jawwee jecha tayyeedhaaf daboo ba'uun kee hin bilchaanne si bilcheessina si leenjifna qabsoo kanarratti leenjii sii kennina jechu qabsaa'aa Oromoo jechuun maal akka ta'e si barsiifna jechu saniin gara kaanitti atiin har'aa shimallee tayyee danda'a faarsitu boryoo zammanaa kaasee dhufee aangoo qabate zammanaa kaasee faarsita jechu kanaaf jecha tayyee danda'atii fi zammanaa kaasee garaagarummaan qabanna biratti hin shawwadamina namni kaleessa Oromoodhaan Al-Shabaab jedhe waraana adda bilisummaa Oromoo deeggaraa moolarii kamiin taayee jaalattanisin taayee danda'a miidiyaa mootummaa irra taa'ee ABO'n shaneen dhiira kenna gudeede jedhee dubbatee bar kamiirraan fattakan ABO'n shanee dhiira kenna gudeede jedhe ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo deeggata moolarii kamii waa'ee taayee dubbatan liiban gurraacha gujiin keessa socho'u Al-Shabaab jedhee maqaa itti baase amma Facebook taayee sarchi godhi jala seen ilaali yoo ansobe nuti anakka nama tokkootitti qabsaa'aa dhugarraan dabneedhaan gizee Oromoon na barbaadutti Oromoodhaaf tumsee jira gaafa wallootti lolli baname walloo bira dhaabbadhe iyya godhe ummata walloo irraa humna qabnuun faannoo xilaata Oromoo deebisuu dandeenyee jira gaafa Oromoon beela'e deeggarsa barbaachisu goone Oromoodhaaf tumsa goone jirra waraana adda bilisummaatis yeroo barbaachisutti bira dhaabbanne deeggarsa gooneefi jirra sagalee kennallee taaneefi jirra aarsaa barbaachisu hundaa kafallee jirra ummata Oromoo beela'eef sagalee taanee jirra hidhamtoota Oromoo hundaaf sagalee taanee jirra ujoollee Suud Arabiyaa keessa hidhamanii dararamaniif sagalee taanee jirra taayyeen ati irras jala dhuftee koomantii taayyee naa barreessitu guyyaa takka waa'ee saba Oromoo dubbatee hin beeku guyyaa takka afaan isaatiif jecha waa'ee saba kanaa bahee hin beeku warri dhugarraa dabdan ani waan takkatti isinitti maan Baqqalaa Garbaa caalaa namni an qabsoo Oromoo irra kabaju hin jiru sitti madagay Baqqalaan Garbaa dogoggora dubbate deenkata OMN irratti si galte jaalattee jibbite Baqqalaan Garbaa nama akkaan jaalannu nama akkaan aarsaa Oromoodhaaf kafale nama akkaan Oromoo keessatti waa hunda godheedha isa caalatti Oromoodhaa ebalu qabsaa'ee jennee dubbachuu mooraalii hin qabnu biyya keessa taa'ee zabana wayyaaneetitti biyya keessa taa'ee yeroo qabxootitti garuu obbo Baqqalaan Garbaa haasaa yeroo kanaan dura deebi'ee daggamina fakkaata dubbii taayee irratti obbo Baqqalaan ka jedhe taayeen danda'a waan takka nun goone jedhe maal isin hambise abbo gaafa isin mana hidhaa jirtan cuukkoo malee nyaannu jettan jedhee ka isinitti ashoofaa ba'isaa miti wanni taayeen isin hambise takka illee hin jiru garuu obbo Baqqalaan siyaasa isaan dalagannaa galuu didan Oromoo irratti ashoofuun garuu sirrii miti taayeen diina Oromoo lakkoofsa tokko Iskendar Naggaatii fi Zammana Kaaseetii fi taayee namni adda baastee ilaalte dogoggorteerta dogoggora guddaadha maaliif kana isiniin jedha waytii kaleessa isin Oromoon guutuu waraana adda bilisummaa Oromootiif jecha aarsaa kafalaa turtan ABO'n shaneen dhiira gudeede jedhee meediyaa irra barreessaa ture koppiliinkii godhaa taaptaabii godhaa har'a sagantaa isinillee ol galchee wajjin mari'anna koppiliinkii godhaa wallaahi sitti ba'an dhugarraan dabu'an Jawaar Mohammad onnee tiyya tana keessa jira waan akka isaa jaaladhuun qabu si yoo hime dhugaa yoo Jawaar dogoggora dubbatan Jawaaritti dogoggora isaanii hima maal jetta nuti fakkeessitoota miti mindaa mootummaa irraan argannu Abiyyi Ahmad jaaladhee jibbee hojjataa jira kun akka isin agartan kana piroojeektii haaraa hojjataa jira hojjadhu Abiyyi Ahmad hojjadhu si namni Itoophiyaadhaaf hojjataa jiru hojjadhu warri kaleessa si fakkaate ummata Oromootiif si xilaata walitti godhe mana hidhaa seenee jira ka hafellee mana hidhaa seenuudha qaba taayyeedha namni mootummaa kanaaf ummata Oromoo adda kute walitti hidhuu osoo hin taane Doktorri kenna ka Dr. Milkeessaa miidhagaa hedduu isin kabanya hedduu isin jaalanna qabsoo Oromoo keessatti yeroo gizeen barbaachiftutti an ummata kiyya miidhu jettanii hawaasa keessanitti dabalamtanii jirtan Dr. Milkeessaa nu dhageeffadha nuti hawaasa nuti ummata aangoon barbaannu garuu dhara dubbachuun sirrii miti
qabsaa'aa kenna isin gizee oromoon isin barbaadutti dhuftanii nutti makamtan gizee oromoon isin barbaadutti saba kanaaf jecha aangoo keessan dhiistanii nutti dhuftan garuu haasofni isin taayee irratti dubbattan dogoggora guddaa qaba dogoggorri bakkeen itti jiru gingilcha haftaa mulamuu dhageeffadha dogoggorri bakka kamit jira saayyee danda'attu ummata oromootii fi biltsiginnaa walitti hidhaa ture taayyeen biltsiginnaa keessaa ba'uun ummata oromootii fi biltsiginnaa jidduu salsalanni cite amma salsalanni kennaaf salsalanni biltsiginnaa walii hidhachaa jira ila akkana wal keessa seenaa jirra jechuudha dhugaan jiru kana gurra keessan qabadha dhageeffadha amma salsalanni oromootii fi salsalanni biltsiginnaa akkana wal keessa seenaa jira dhugaan jiru kanuma namni oromoo irratti arrabaan oromoo laphee kute barreeffamaan oromoo madeesse qabsaa'ota oromootu dhiira gudeeda jedhee oromoo laphee madeesse taayyee malee hin jiru xilaata oromoon akka oromoon biltsiginnaa kan akka bineensaatiin laalu namni godhe taayyeedha har'a kunoo namni takka dubbataa jira ummata oromoo kan arrabsaa jiru jira nama waraana adda bilisummaa oromoo arrabsaa jiru agartanii sinar sabboona dhageeffadhu yoo sii tole dhageeffadhu koomantiinis nuti warra koomantiitii miti yoo na beeyte yoo na beeyne ammoo na baruu qabda ahmad jechuun koomantii keetiif bakka hin qabu waan dubbadhu raaf duban deebu ati ammoo yoo qabsaa oromoo taate na dhageeffadhu 430 barreeffattee jirta sanittu kaleessa taayyeen ati har'a isaaf jecha jala waa barreessitu dhiira gudeeddaa siin jedhe dhuguma dhiira gudeeddeeti gudeedee yoo jette barreessi sabboonaa sabaa woboo 430 dhiira yoo gudeeddee jiraatte jala na barreessi ummata oromoo hundatti beeksifna waraanni keessa yoo dhiira gudeede barreessi koomantii waan taayyeen siin jechaa ture dhabu saniin gara kaanitti koomantii keessaniif bakka hin qabu dhugaa jirturraallee hin dabnu isin ammoo oromoo irraa waa hir'isuu miti oromoollee wanta kan dabaltan maallee irraan hir'isan guruppiin taayyee danda'a waqa zaman billaa isii kakadhala jijjiirama kana ka fide oromoodha ummata oromoo bal'atu fide hawaasa oromoo bal'atu fide qabsoo kana qeerroo qarreen oromoo dhiiga itti dhangalaase qawwee qabatee osoo hin taane diratii isaa qullaa itti kenne aayilaandiin itti cobsame harki isaa salsalataan duubatti hidhame miilli irraa cite sodaachuu didee barattoota yuunivarsiitii keessaa fuudhanii addabaabayitti osoo rashanan hinduuna maleef duuban deeminu jedhee namni jijjiirama kana fide ummata oromoo bal'aadha shafoon shalafataamiin abiyyiin jedhu warri taayyee jala yaatan jechu wallaahi qabsoo oromootiif waan takkan dabaltan qabsoo oromoo irraa waan takkan hir'istan abiyyi ahmad hafuura keessaniif jecha akka dhuufuu isarraa baatuutitti isin illikku abiyyiin yoo waa'ee abiyyi illee natti muu barbaada abiyyi angorraa kaasuu miti waa'ee taayyee danda'atiin ajandaa uumtanii dhuufuu isarraa ba'u yeroo shintibeetii seenee hammaama seenu ciit godhee dhuufuu sana garte sanitti isin illikku abiyyiin sii galee salsalanni warroonni akka taayyee danda'an biltsiginnaa keessaa mana hidhaatii guuramuun oromoodhaaf qabsoo jabeessa malee qabsoo laaffisu isaan kanatu ummata oromoo adda kutaa ture waan ta'eef kanaaf warroonni koomantii bakka jirtan san irraa isteeppii takka socho'uu hin dandeessan oromoodhaaf jecha tikilii oromollee keessan jirtan qabsoo oromoo keessallee hin turre kaleessa warra qabsaa'ota oromoo barleessuudhaaf ajandaa godhatantu OMN cufaa turtan OMN biyyarraa baastan har'a garuu taayyeen akkamitti ummata oromoo addaan kutuu irraa mootummaan kun to'annaa seeraa jala oolche jechuudhaaf kan isin dhukkube gootota oromoo ka kaleessa mootummaan fixuu dhabe saniif warra kaleessa taayyee wajjin qabsaa'ota oromoo ajjeesuudhaaf halkanii guyyaa dhama'aa turtan isin oromoo xilaata oromooti jechuudha isin faannoo har'a mootummaa dura dhaabatee taaggalaa jiruun garaagarummaan qabdan faannoo caalu isinii jechuudha xilaanni oromoo guddichi isinii jechuudha kanaaf jecha haasofni kiyya kaarraa walumaa galatti tokkoffaa OMN'dhaaf ergaa qabaan OMN'n miidiyaa ummataatii dhugaadha rakkina ummata oromoo irra ga'e gabaasuu danda'a waan fedhe godhuu danda'a garuu taayyeen oromoodhaaf akkas ta'e maarree akkas ta'e jettanii warri OMN gabaasa akkana dhiyeessuun miidiyaa kana miidiyaa dhuunfaa godhachuu keessan agarsiisa waa'ee taayyee danda'a ummata oromoottuu nu gabaasaa jedhee isin gaafate ummata oromoottuu dhimma taayyee danda'a irraa dubbadhaa jedhee isin gaafate oromootamtu isin gaafate kaabuttaadha kaabuttaa isin gaafate kakaleessa sitti ashoofaa ba'ee abbichuu abbaa malaa homtuun baatu jalaa jechaa ture bu'aan isaanii dhabamee jennaan taayyee danda'a wajjin guruppiin hangaasaa Ibrahim guruppiin kaabutta mallaqa oromiyaa irraa saaman salsalanni jaraa jalaa cufatee jennaan har'a bu'aa meeqatu argame mootummaa kanaaf waan qallaalii isinitti hin fakkaatin mallayni kaleessa taayyeen saamaa ture mallayni kaleessa guruppiin taayyee walitti qabee biyya alaa kana keessatti kaabuttaafaa qallabaa ture addaan citee jira baga gammaddan ummanni oromoo bal'aan har'a qotee bulaan oromoo hafuura baafatee bar manguddoon oromoo hafuura baafatee bar
Har'a namni marti nagayaan bahee galaa jira bar. Ummata karaa dabarsuu warri dhoorge taayee faa bar. Kaabuttaan faati Abiyyi Ahmad maaliif jibbansi fakkaata? Oromoof yaadaniiti bu'aa barbaadan dhaban. Waan mootummaa kana barbaadan dhaban. An OMN akka nama dhuunfaa tokkotti kaleessa akka uummanni Oromoo OMN bira dhaabatuuf iyyaa ture. Har'a garuu OMN sirrii akka hin jirretti himuu barbaada. Taayyeen danda'a waa'ee Oromoo keessaa waan takka illee hin qabu. Dhimmi Oromoo dhimma taayyeetii miti. Dhimmi taayyee dhimma Oromooti miti. Reporti is goda Zamali the beta truth. Fuck you. Okay? Reporti goda tana jala dufte numa yu demokrasi si kenne na mirga si kenne ran jala te reporti ette barresita. Duk eta. Reporti si goda ira menta matalle. Kuni mana koti yo sitin tolin bawu dandes. Shalafata ami. Banda ya banda zar. Argite quba takkatti tanan sirra dabadde si geggese bar. Sholokolloka ami. Mannu seeti garena jala dufte komanti barresite. Gati kanaaf jecha reporti si goda ammata ke reporti si goda jira asala jirta kamma ingone de reporti wana mbase se abar kana reporti ingone da okay ya si goda era kuno reporti si goda jira reporti si goda era nuwarra joni manya marrachi se bar numbeitu sila numbeitu shalafata ami si galte warra jooni manya zero debzer duket gode la faka isani nuti yo simbe ne nu bari gade na zela demte komanti barresitu nuti ammo dugarra antabnu geggese jira the better truth jetu san geggese jira shalafatami gati kana jecha taayyee danda'a masmarri taayyee danda'a ka oromiyaa irraa mallaqa saamaa ture ka qotee bulaa saamaa ture ka manguddoo saamaa ture birriin ummanni keenya dhama'aa ture irraa Abiyyi Ahmad haala salbaadhaan ittiin kuno projektii hojjechiisaa jira mallaqa bakka akkana kun hojjedhu watakka bu'aa Itoophiyaadhaaf isin buuftan Oromoolle taayyee bu'aa takka buusuu hin danda'u ijjatamaa jira Abiyyiin abbaa hojiiti bakka hojjedhu abbaate garmaa mutola abbaa hojiiti ati shalafataamii akka taayyee danda'ataniin takka takkaan qallitti itti ol guuri eessa mee warri irra maqaa nama biraa baafattanii jettan gootota kataatan taayyee maaliif kophaqqattan Angasa Ibrahim ani gota ani marreda zarraf akaki zarraf yaro diotti dira kataate gabbaate maaliif saayee danda'a supporting godhirre foto kana laalame foton ku yon guyyaa kam ka ebeetani gadeen foto kana yu yaadattu takka takka foton kun guyyaa kam ebeetani foto kana taayyeen faati gaafa kololeel gammachuu ayyaana jegni Oromoo gootichi ija barbada mana hidhaa irraa bahee Jawar Muhammad fa'aan simatamee Jawar fa'aa oolaa itti qalansani guyyaa san taayyeen danda'allee obboleessa koo jedhee faallaa qabsaa'ota Oromoo deemuu irraa kaka'e jechu Hangasa Ibrahim wajjin akkana salaama wal fudhanii footoo kana poostii godhan eeshi Hangasa gaafii siif qabnaarra dhugumatti tagaayyoo kataatan taate aangoodhaaf eega waliin jaalanne qabsoodhaaf eega wal jaalattan Oromoodhaaf eega wal jaalattan taayyee wajjin maaliif mana midhaan deemina terra eessa jirta Hangasa Ibrahim eessa jirtare taayyeen kee jegni kee kaati kaleessa wajjin goota kiyyettanii ummata Oromoo irraa shoofaa baatan mana hidhaa dhaqee jira eeshi warra irra koomantii dhuftanii barreessitan hiriira maaf taayyee woboo sabboona saba woboo 340 mastanqaqa ya macarrasha mastanqaqa amma booda shayxaana ergitee ati mataan kee shayxaana daqiiqaa takka booda carraa siin kennu amma booda deebitee koomantii kana barreessite taanaan quba kanaan akkana lafa keessa gasi dabarsa dachii torba jala si galtee obboleessa kiyya dachii torba jala gasi dabarsa quba kanaan jechu osoo ta'e amma argite osoo manni kun marti si argu duqee taami shayxaana hudduu teetirra barreeffadhu ani jalatti hin barreessin hattoota mallaqa Oromoo irraa saamtan irra guruppii taayyeetiin jecha hundi keessan irraa bu'aa buufattantu sin jalaa cufate duqeetii godhee si baasa jala amma booda waan takka jalatti hin barreessin chaansii isa dhumaati macarrasha malikt ሁለተኛ በቃ ቻንስ ይሰዱማ ሲከነ ይጅራ አማ ቦታ ዱቄታኒ አከቴቲ ተና ቁባ ካናን ሲንጀራ ደቺ ቶር በጀለገ ሲደበርስ ታብታብ ጎዳ ጀግኖችን ኪ ጎቶችን ሲንዴት ቀብሳውን ኦሮሞ ዱጋ ቀብሶ ኦሮሞ አማ ደጨላላ ጅራ በር ቀብሳያን ኦሮሞ ኦኬ በገት ዴቢት ኢልማ ሃዳ ጀለዱፍ መቃ ቀብሶ ኦሮሞ ቲንደልዶት
Uddu harree keessa kaa'uudha si akkana dha. Uddu harree si galchee jira. Fuck you. Duqee taali. Profeesara bira qaldiin hin jiru. Si anfaqaa faayida nuti. Sodaa namaan qabnu sodaa rabbii malee. Shalafataa. Abiyyi Ahmad projektii hojjetaa jira Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaa jijjiiraa jira. Mintaa maxaallee duqee taam. Wanni ati fiddu hin jiru. Yoo utaalte jette qaallittii dhayita malee. Sanii walitti bu'aan ati buuftu hin jiru. Ol utaalte yoo gad utaalte wada qaallittii ta'e daallee ji mittaa maxaa nagari yellaa'u. Ayyee taayyee danda'a gooticha keessan hattuu keessan guddicha saamichaaf achi kaa'attanii ittiin saamaa turtan har'a qaallittii dhaqeera. Warri taayyee danda'a sappoortii gootan eessa jirtarree har'a nuti eenyu nuun sodaannu. Kara feeteen kottu rasaasallee yoo taate rasaasa bitadhee jilbiifadhee si dhukaasee gimbaar si godhaan duqee taami nuti gootota baddaa baaleeti qawween dhuftus si keessummeessinaa jaalalaa yoo dhufte si hammannaa saniin gara yoo diddeetti sodaa keetiif gajjenneen beeynu kaleessan beeytu Hayila Sillaasee guutuu Itoophiyaa Oromiyaa keessaa xaagodhee kabaase bar gootota baaleeti bar hin beeytu kanaati duqee taami onneen keenna bar keessatti ibidda bar shalafataam isinii bakka hin qabnu hin sodaannu nama hin beeytu kanaati. Hin beeytu sitti himna yoo hin beeyne si barsiifna hin barreessina jalatti waan argite kolkoloo goota kataate har'a gabbayii taayyeedhaaf hiriira geggeessi taabtaabii godhechi miniyya sarraa jiru bala'oo bakka amma namoota qabsaa'ota bicha ol seenaa jira mana kana warroota fakkeessituu hin barbaannu OMN'n waa'ee taayyee danda'a gabaasuu dhaabuudha dirqama qabda taayyeen danda'a qabsoo Oromoo keessaa gahee takkaallee hin qabu sin ilaallatu Abiyyiin Ahmad taayyee danda'a. Haga barbaade dhukkee irraa kaasee gadi baasa. Dhumate ajandaa keessanii miti warra OMN isin uummata Oromoo gola Oromiyaa keessa beelaa jiru, hidhamaa jiru, dararamaa jiru irraa dubbadha. Saniin gara kaanitti dhimmi taayyee danda'a dhimma keessanii miti. Taayyeen Oromoodhaaf waan takka hin goone, Oromoodhaa isteeppii takka hin hojjanne, xilaata Oromoo guddicha qabsaa'ota Oromoo lafarraa balleessaa ture. Bekka gadi baya hiriira geggeessaa guruppiin Hangaasaa Ibrahim yalla gadi baya guruppiin Hangaasaa Ibrahim hiriira geggeessaa fakkeessitoota haadha raawu nuti bar wayita kaleessa Oromoodhaaf qabsoof nu bar hiriira godhaa turre har'a mee warri taayyee jettan maaliif gabbaatanii taayyeedhaaf sagaleen taaniree qabsaa keessan kata'e taayyeen Oromoodhaaf qaqabsaa'e de miidiyaan OMN waa'ee taayyee danda'a irraa dhaabbadhu sitti maan dhaabbadhu taayyee danda'a dhimmi isaa sin ilaallatu maatii isaa yoo taate mallaqa funyaanii qaba taayyeen hin sobanii taayyeen deengadda barreessaa kaafaa ooka ture miliyoona 2 na jalaa fudhatee mana hidhaan galchine mallaquma san maal godheeshi mallaqa kana mara guyyaa takkatti makiinaa keessatti miliyoona 2 deemaa ture taayyeen bakka waa'ee taayyee nutti hin gabaasina dubbii propagandaallee uummata Oromoo irratti hin hojjetina salsalanni taayyee fi mee uummata Oromoo isinummaan murteessaa taayyee danda'attu Oromoo fi bilchiginnaa salsalata ta'ee walitti hidhaa ture inumaayyuu addaan kutaa ture bara faallaa dubbii dubbata qabsaa'onni Oromoo isin dhagaa isin jaalanna isin kabanya garuu yoo dogoggora keessan isinitti himnanu mindaa takka hin qabnu namni saantibii takka nuun kafalu hin jiru Abiyyi illee saantibii takka nuun kafalu gizee Abiyyi dura dhaabannes bu'aa Oromootiif dura dhaabanne har'a isinillee ammoo yoo gadi baatanii haasaa dheengadda haasoftan irra deebitanii salsalanni Oromoo fi bilchiginnaa walii hidhaa ture taayyee danda'aati. Taayyeen danda'a eega qabsoo keessaa bahee hidhame bilchiginnaa Oromoon adda galee warri jettan guyyaa kami guyyaan Oromoo fi taayyeen Oromoo fi bilchiginnaa walii hidhaa ture maalirra walii hidhaa ture gadi bahee abaawoodhaan Al-Shabaab jechaa ture gadi bahee abaawoon dhiira gudeeda jechaa ture nama ajjeefamu hunda abaawootu ajjeese jechaa ture. Kana salsalata Oromoo walii hidhuun maaliif dogoggora dubbattan isin hayyoonni Oromoo tokko dhufee afaan bana Ahmad ati hayyuu Oromooti no hayyuun Oromoon dogoggora yoo dogoggore itti himuu qabna bar diqqeessuu miti itti himuun barbaachisaadha obbo Baqqalaa Garbaa ni jaalanna ni kabanya Doktor Milkeessaa miidhagaa ni jaalanna ni kabanya garuu taayyeen danda'a rakkoo takkallee hin qabu rakkinna kanurraan ga'e nama biraati warri jettan no taayyeellee walumaan rakkinna isinirraan ga'e. Jalqaba irratti lakkoofsi tokko taayyee danda'a. Kanaan gara kaanitti dhimma taayyee danda'a. Dhimma Abiyyi Ahmad. Bala'u. Abiyyiin Ahmad taayyee danda'a. Kuch itti godhaa jira. Gaafa hajaa isaarraa fixate taayyeen danda'a. Tambarkakee miila Abiyyi Ahmad dhungatee mana hidhaatii baya. Dhumate. Isin maaltu isin galche? Oromoo qabsoofna jechaa lafa dhiittan. Saniinuu salsalanni Oromoo fi bilchiginnaa walii hidhe taayyeedha jettan. No.
Taayyeen guyyaa takka waa'ee Oromoo fi Bilisiginnaa walii fidu dubbateen beeku. Addaan fageessaa ture iyyuu malee. Isin abaa'oo deeggartan taayyeen abaa'oo falmaa ture. Isin kaafaa'oo deeggartan taayyeen kaafaa'oo falmaa ture. Isaantu dhiira gudeedha jechaa ture. Alshabaab jechaa ture. Eessaan Oromoon taayyeen Oromoo fi Bilisiginnaa walitti hidhaa ture amma salsalanii addaan citeedhan. Maal abboo akkami akkanatti gogortanii? Bishaan dhugi dhugaa jette. Buna dhugaa jira bishaanii miti. Kanaafi ijoolleen takka takka reefi miidiyaa banattan nu waa'ee qabsoo Oromoo yoo isin barbaachise isinitti himna. Abiyyiin Ahmad Oromoodha maal hojjechaa tura? Maal hojjechaa jira? Balaw. Wallahi waan ajaa'ibaa Oromoodha hojjete Abiyyiin. Oromoollee miidhee jiraallee hojjetellee Oromoodha. Qaxaqqaxee hojjetellee Oromoollee miidhee jira Abiyyiin. Kun dhugaa faaktiidha. Tokko kana. Lammaffaa Itoophiyaa keessatti dimokiraasii wanni jedhu hin jiru. Abbaan fedhe dhufee yoo aangoo qabate duuti Itoophiyaa keessatti hin dhaabattu barra. Osoo har'a dhufee warri faannoo jedhu aangoo qabate duuti hin dhaabattu. Osoo har'a dhufee warri abaa'oo jedhu aangoo qabate duuti hin dhaabattu. Sababiin isaa Itoophiyaan ta'a Oromoo qofaa miti. Itoophiyaan teenna qofaa miti. Akka marroo yaadutti Itoophiyaan hundi yaaduu hin danda'u. Akka Jawaar yaadutti Itoophiyaan hundi yaaduu hin danda'u. Akka yaadutti Itoophiyaan hundi yaaduu hin danda'u. Yoo har'a marroon dhufee aangoo qabate faannootu falmaa. Tigreetu falmaa. Saba biraattu falmaa. Itoophiyaadha biyyi. Oromiyaa yoo biyya taate akka Oromootitti walii gallee yaada tokko irratti wal girmeessine Oromiyaa irratti akka biyyoota biraatitti biyya bulchuu hin dandeenya. Saniin gara kaanitti osoo dhufee irra jalmarroon aangoo qabatee lolli itti fufa. Jaalattee jibbitee isee faaktino dhugaan jiru kana liqimsi fudhadhu. Sababiin isaa immoo Itoophiyaan teenna qofa waan hin ta'iniif. Itoophiyaan ta'a Oromoo qofa waan hin ta'iniif. Itoophiyaan tasabaaf sablammii waan taateef yaada jalmarroo namni deeggaru kumaatamaan hin jira. Yaada jalmarroo namni mormu kumaatamaan hin jira waan ta'eef. Abiyyiin Ahmad ammoo xaqlaa ministeera Itoophiyaati. Ka isa falmu kumaatama jira. Ka isa deeggaru kumaatama jira. Oromiyaa yoo bilisa taate, Oromiyaa yoo biyya taate, rakkoo takka illee hin qabu. Nuti akka Oromootitti yaada tokkorra walii galla Oromiyaan hundi teenna yoo taate rakkoo hin qabu. Saba biraaf keessaa waan hin qabneef. Saniin gara kaanitti duuti har'a isin dhaabuu maali jettan kun duuti Itoophiyaa keessatti duraanis dhaabbateen beeku gara fuulduraatti illee hin dhaabbatu. Faaktinoo. Profeesaroota irraa waa baradhaa isinitti himnaanu. Itoophiyaa keessatti duuti Hayila Sillaasee irraa kaasee Minilik irraa kaasee Atsee Teediroos irraa kaasee Atsee Yohaannis irraa kaasee Mallas Zeenaawii irraa kaasee Haile Maariyaam Dassaaleny irraa kaasee Mangistuu Haile Maariyaam irraa kaasee haga ilaa har'aatitti Itoophiyaa keessatti ajjeesaatuma bulche martiisa. Abiyyiin Ahmad isarra tarama santu isa mudate. Warri irra qawweedhaan Abiyyi mormus marroo yoo tasakka'ee fi aangoo qabate nama ajjeesuu itti fufa. Sababiin isaa namni marroo jalatti ishee bulu ka isa mormus isaa ban qabu waan ta'eef. Kamarroo jalatti bulus kamarroo falmus isaa ban qabu. Itoophiyaa waan taateef. Faannoon akka carraa ta'ee injifatee yoo dhufe aangoo qabate duutii fi ajjeechaan itti fufa. Sababiin isaa kafaannoo deeggaruu fi kafaannoo falmuu jira waan ta'eef. Tigreen dhufee har'a yoo aangoo qabate ajjeechaan itti fufa. Sababiin isaa Tigree nama deeggaru jira, nama Tigree falmu jira waan ta'eef. Kana amanuun didduu kana dhuuyita jechuudha. Dhugaa jiru siif himaa jira. Faaktinoo. Du'a dhaabuuf jecha biyyaan gurraa kaasuudhaaf utaalleedha. No. Du'a dhaabuu hin dandeessu Itoophiyaa keessatti. Duuti Oromoo irraa dhaabachuu ka danda'u yoo Oromiyaa walaba baate qofa. Duuti Itoophiyaa keessaa dhaabachuu ka danda'u yoo Itoophiyaan akka biyyoota Slovaakiyaa, Sarbiyaa taate qofa. Kuraasiyaa, Maarree, Kosovoo, Bosnoon, Maarreedhaan akka biyyoonni garagara ciccitan san gaafa Tigreen biyya kophatti taate, gaafa naannoon Amaaraa kophatti biyya ta'e, gaafa Oromiyaan kophatti biyya taateen alatti duuti hin dhaabatu Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaan impaayeera. Saniin gara kaanitti Abiyyi kuffisee marroo achirra kaa'ee du'a dhaaba yoo jette dogoggortee jirta. Duuti dhaabuu hin dandeessu. Anarra yoo ayyaada marroo mormu dubbadde anaa saba Oromoo kana carraan aan kennitan. Fakkeenyaaf kana arrabsu isaa ban qabu. Kana ajjeesuuf yaalullee isaa ban qabu. Kuni du'a dhaabuudhaare. Ilmi namaa akka tokkotti yaadu. Akkasitti yaaduu qabda. Anarra marroo yoo marme na ajjeesuuf na barbaadda. Kana jechuun ajjeesaa biyya bulchitaa jechuutillee. Abiyyiin isarra nama isa falmu akkasuma godhaa jira jechuudha. Tigreellee yeroo aangorra turtetti akkasuma. Itoophiyaa keessatti du'a dhaabuudhaaf qabsoo geggeessina. No. Abaddan. Dimokiraasiin Itoophiyaa keessatti illee hin dhufu. Namni dimokiraasiif carraasii kennullee hin jiru. Uummanni Itoophiyaa osoo dimokiraasiitti amane sila yaada Jawaar Mohaammed jedhe san fudhata ture. Jawaariin jalaa dhagaa ture.
Oromoo qofa osoo hin taane beeresabiin Itoophiyaa keessa jiru hundi. Amaarris Jawaar dhaga'uu qaba ture. Tigreenis Jawaar dhaga'uu qaban ture. Uummanni Oromoo bal'aanis Jawaariin dhaga'uu qaba ture. Dubbii Jawaar san fashaleessee dimokiraasiin Itoophiyaaf hin barbaachisu jedhee kafalmaa ture. Tokkoffaa saba Amaaraa kana kaarraa faannoo jedhee qawwee geggeessu. Duuba faannoon dhufee Abiyyi kuffisee aangoo qabatee duuti Itoophiyaa keessatti dhaabatti jettee fanda yoo tumtu